Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Gaaffii irra caalan keessan nagaafataa jirtan AdSense irra ergaan haaraan gara emailiitiin ergaan haalaan barbaachisaa ta'e takka ergamee jira. Ergaan kun maal akka ta'e jalqaba haga xumuraatti waliin ilaallaa. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga dhuma barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jecha ergaan haaraan emailii irratti ergame kun ergaa maaliiti ka jedhu tokko lama jennee waliin ilaalla. AdSense irraa keessattuu YouTuberoota monetize tahanii taxi info guutanii waggaa gahaniif ergaan kun ergamaa jira jechuudha. Namoota baay'ee bira qaqqabee jira. Namoonni irra caalaan keessan nagaafataa turtanii deebii isaa isinii qabadheen jira. Google Payment waan jedhuun mata duree kanaan fidee jira emailii keessan irratti yoo argitanii jiraattaniif jechuudha. Waan isin irraa sirreessuu qabdantu jira. So wanni sirraa'uu qabu kun maal inni ka jedhu bal'inaa waliin ilaallaa jechuudha. Google Payment, your US withholding tax reporting document are available. Find your tax reporting document online waan jedhuun mata duree kanaan fidee jira jechuudha. Mata dureen kun maali ka jedhus waliin ilaallaa jechuudha. So ergaan kun kan inni ergameef egaa warra taxi info guuttate taxi info bara 2021 yookaan immoo bara 2020 kan guuttatanii darbanii waggaa darbee ammas ka 2022 koodii taxi info keessaniitiin ergamee jechuudha. Jalqaba manage tax info ka jedhu sana tuquudhaan gara fuula duraa deemuu dandeessu. Manage tax info ka jedhu kana yeroo isin tuqxan filannoo isin filachiisa yookiin Google Chrome yookaan internet browser waan jedhuun isin filachiisa. Samsung internet jira, Edge jira, Chrome. Yoo YouTubein keessan Chrome irratti banamee jiraate Chrome filattu, yoo Edge irratti banamee jiraate Edge filachuu barbaad. Just one seat tuqxanii gara fuula duraa deemtu gara sirreessuu isin geessaa jechuudha. Wanni kun yeroo AdSense keessa seentan isin geessu kan nama maraa aynata tokko miti. Kan gari dokumentii akka isin dokumentii haaraa download godhattan certificate duraan download godhan jechuudha. Kan yeroo tax info guuttan dokumentii download godhattan sana amma sirra deebitanii kan bara 2022 ka darbe jechuudha. Akka isin download godhattan isin gaafataa jechuudha. Yookaan immoo mallattoo notification gubbaa yeroo isin tuqxan new tax document available waan jedhuun fidee kahee jala sanatti dismiss fi update fida. Update yoo jiraate update tuquudhaan ni haaromsitu jechuudha. Update tuqxanii maqaa keessa itti katabdanii update gootu ni haaromsitu taxi info sanaa jechuudha. Yoo update hin qabaanne tech miseerii qofa ta'e garuu gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan dokumentii sana download godhattu jechuudha. Yookaan immoo submit new form formii haaraa taxi info guuttattu jechuudha. So yoo garuu download qofa isiniin jedhee jechuudha asuma Google AdSense keessatti erga manage tax info tuqxanii dhuftanii asuma keessatti jechuudha. Yoo haala kanaan qofa isinii fidee update hin qabaanne ta'e dokumentii dhuma sana download godhattu. Yoo download gochuu dhiiftanis waa tokkitti rakkina takka hin qabu jechuudha. Akkuma kanatti dhiiftu yeroodhaaf. Kana jechuun gara gajjallaa kanatti gadi dhuftanii 12 March 2023 waan jedhu mata duree jedhuun koodii 42S waan jedhu isinii fida. Achuma tuquudhaan koodii dokumentii sana dokumentii ka duraa yeroo tax info download godhattan haala sanaan ta'ee ka'e dokumentii adda download godhattu jechuudha. Akkuma isin download gootaniif malee formiin ammaaf guutamu hin jiru. San viidiyoo biraatiin bal'inaan isinii qabadheen dhufa sun rakkinaa miti ammaaf. Garuu gara gajjallaatti gadi bu'uudhaan download godhachuu dandeessu. Garuu update isinii fide bakka notification sana keessatti update yookaan immoo haaromsi waan jedhu isinii fide taanaan haaromsuu qabdu jechuudha. Update gochuu qabdu. Dokumentii duraan download godhanne sun dokumentii sun kana fakkaata. Certificate kan tax info kan hundi keessanuu download godhattan erga tax info guuttattanii kaatanii jechuudha. Dokumentii akkasii osoo hin taane kan inni amma isinii fidu dokumentii formii danuu qabu isiniif baasa san download godhattu yeroodhaaf jechuudha. Kana jechuun as bakka kana 12 March 2003 bakka jedhu koodii dhuma kanarra tuqxanii gara fuula duraa deemtu. Yeroo isin koodii kanarra tuqxanii gara fuula duraa deemtan passwordii emailii irra deebi'ee isin gaafata. Abbaa emailii sanaa ta'uu mirkaneessuuf passwordii keessan irra deebitanii itti guuttu. Sanaan booda sign in yeroo isin tuqxan download isiniin jedha download godhattu jechuudha. Dokumentii haaraa jechuudha. Dokumentii tax info kan waggaa haaraa ka duraan download godhatanii qabdu ni jira. Kun immoo ka haaraati. Ka haaraa kanas download godhattu jechuudha. Download isiniin jedha. Download if cancel isinii fida. Download akkuma isin passwordii itti galfattaniin jechuudha. Download godhee xumuree jira. Waliin bannee haa ilaallu. Dokumentiin kun dokumentii hedduudha kan inni baasu.
yeroodhaaf sa'aatii fudhata waan ta'eef gara fuulduraatti viidiyoo biraatiin isiniif ibsa. So dokumentiin kun kana fakkaata. Dokumentii kana haala kanaan dokumentii fuula 3-4 isiniif baasaa jechuudha. Yoo daawunloodii isiniif fide, yoo daawunloodii kana hin fidnes, yoo daawunlood godhachuu dhiiftanis rakkinni inni qabu tokkittiin hin jiru. Daawunlood godhattanii dhiiftanii jechuudha. Kanaafuu abdeetii isiniif fide taanaan abdeetii gootu, yoo dokumenticha daawunlood godhattanis yoo dhiiftanis waa tokko rakkinni inni qabu tokkittiin hin jiru jechuudha. Dokumenticha ka duraan daawunlood godhattan ammas irra deebitanii daawunlood godhachuudha jechuudha. Yoo godhachuu dhiiftanis rakkinni inni qabu tokkittiin hin jiru. Akkasuma abdeetii fide taanaan garuu abdeetii gootanii haaromsuu qabdu jechuudha. Bakka notification irratti abdeetii yoo isinii fide abdeetii tuquudhaan haaromsuu qabdu. Yoo immoo abdeetii isinii fiduu didee bakka daawunlood isinii fiduu didee taaksii infoo akka haaraatti yoo irra deebitanii guuttanis rakkina takka hin qabu isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.